Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa an Dr. Gamteessaa Moosisaatii sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba dhiita'uu tiruu yookaan dhukkuba simbiraa isa jedhamee beekamu yookaan Ingiliffaan hepatitis isa jedhamu kan wal faana ilaallu ta'a. Hepatitis yookaan dhukkuba simbiraa jechuun dhiita'uu fi madaa'uu seelota tiruu sababii adda addaatiin yommuu dhufu jechuudha. Wantoonni dhiita'uu fi madaa'uu seelota tiruu keenyaa fidan maal fa'i isa jedhuuf jarmiilee xixiqqoo vaayirasii jedhaman kanneen akka hepatitis virus jedhamuun beekaman hepatitis virus A, hepatitis virus C, hepatitis virus D fi hepatitis virus E kan jedhaman kan dhiita'uu tiruu kanaaf sababii ta'an yommuu ta'u, jarmiileen xixiqqoon akka baakteeriyaa jedhamanii fi jarmiileen xixiqqoo kan biroollee dhiita'uu tiruu fiduu ni danda'u jechuudha. Wantoonni kan biroo dhiita'uu tiruu fidan keessaa sirni madinummaa qaama keenyaa yookaan immuun system inni jedhamu rakkoo yoo qabaate, inni kan biraan akka malee baay'inaan alkoolii dhuguurraa kan ka'e, inni kan biraan qorichoota dhibee adda addaatiif kennaman keessumaayyuu qorichoonni dhibee dhukkubbii namarraa ittisuudhaaf laataman tiruun keenya akka dhiita'uuf sababii ta'uu ni danda'u jechuudha. Karaa biraatiin immoo dhibeen dhiita'uu tiruu kun rakkoolee dhalootaan namatti dhufan kanneen akka cystic fibrosis jedhaman, hemochromatosis kan jedhamu yookaan akka baay'inaan kuufamuu ayireenii qaama keessaa fi Wilson's disease kan jedhamu akka malee kuufamuu koopperii qaama keenya keessatti argamuurraa kan ka'e tiruun keenya dhiita'uu ni danda'a jechuudha. Mallattooleen dhukkuba dhiita'uu tiruu yookaan dhukkuba simbiraa maal fa'i isa jedhuuf iji keelloo fakkaachuu, qaamaa dabaluu, fincaan halluu geeddarachuudhaan gurraacha'uu, dadhabbiin qaamaa yookaan gurgurtaa'uun jiraachuu, darbee darbee albaasaan jiraachuu, gara dhukkubbii keessumaa immoo gara oliitti yookaan immoo harma jala gama mirgaatiin dhukkubbiin jiraachuu, ol deebisuu, fedhii nyaataa dhabuu, akkasumas gogaa irratti shiffi jechuu yookaan immoo waan dhiita'u bahu, bobbaan gurraacha'uu fi kasala fakkaachuu, dhukkubbii buusaalee yookaan immoo joint pains inni jedhamu jiraachuu ni danda'a. Salphaatti dhiiguu qaamni keenya waan ta'e yeroo moccuru yookaan yeroo muru salphaatti dhiiguu, qaama hooqsisuu yookaan immoo itching inni jedhamu jiraachuu ni danda'a. Ulfaatinsi qaamaa hir'achuu, garaa dhiitessuu fi bishaan kuusuu yookaan asciitis jedhamuu fi gogaan gara keellootti jijjiiramuun illee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Egaa dhibeen yookaan rakkoon dhiita'uu tiruu yookaan dhukkubni simbiraa kun maloota akkamiitiin yookaan immoo bifa akkamiitiin nama tokkorraa gara nama biraatti daddarbasa jedhuu fi tokko qunnamtii saalaatiin darbuu ni danda'a. Keessumaayyuu hepatitis viruses jennee armaan duratti kan eerre kanneen akka hepatitis B, hepatitis C warri jedhaman qunnamtii saalaadhaan kan daddarbanidha. Kan biroon wantoota qara qaban wal duukaa fayyadamuudhaan meeshaalee qara qaban kanneen akka lilmoo, kanneen akka shigiree yookaan immoo kanneen akka milaacii fi kan kana fakkaatan wal duukaa fayyadamuudhaan nama isa dhukkuba dhibee tiruu dhiitessu kana qaburraa gara isaa hin qabneetti darbuu ni danda'a jechuudha. Kan biraan tumaalee bareedinaaf gogaa keenya irratti taasifaman yookaan taatoo isaan jedhaman yeroo si'anaa kana akka faashiniitti ilaalamanis mala ittiin dhukkubni dhiita'uu tiruu kun nama tokkorraa gara nama biraatti meeshaa itti fayyadaman tokkorraa gara biraatti dabarsuu danda'udha jechuudha. Kan biraan marfeen tasa yoo nama waraane illee jiraachuu ni danda'a. Kan biraa harma hoosisuudhaan illee darbuu ni danda'a. Haati deessuun daa'imatti dabarsuu ni dandeessi. Tuttuqqii dhangala'oo qaama keessaa ba'u kamiiniyyuu nama tokkorraa gara nama biraatti darbuu ni danda'a. Inni kan biraan immoo nyaataaf dhugaatiidhaan jarmoota kanneen akka hepatitis A jedhamanii armaan duratti eerre sun nyaataaf dhugaatiidhaan darbuu ni danda'u yookaan immoo feekoo oraal warra jennudha jechuudha. Egaa namni dhibee dhiita'uu tiruutiin qabame yookaan immoo dhukkuba simbiraatiin qabame kun yaalamee fayyuu ni danda'a. Maalis gochuu fi qabna isa jedhuu fi atattamaan gara mana yaalaa isatti yookaan isheetti dhiyoo jiru deemuudhaan qoratamuu, adda baafachuu, sana booddee yaala barbaachisaa ta'e kennuu jechuudha. Rakkoolee kanaaf qorichi waan jiruuf yookaan immoo yaalamanii fayyuu kan danda'an waan ta'eef akkaataa gorsaa fi yaala ogeessi fayyaa kenne sanatti hojiitti jijjiiruudhaan itti fayyadamuudhaan qorichoota jiranii fi beellama jiru hundumaatti
akkaataa ogeessi fayyaa nu beellametti deemuudhaan hordofamuudhaan dhibee kanarraa fayyuun ni danda'ama jechuudha. Kan biroo maloota ittisa dhukkuba dhiita'uu tiruu yookaan dhukkuba simbiraa yookaan hepatitis jedhamu kana maal fayyisa jedhuu fi mana fincaanii yookaan mana bobbaa yeroo geenye deebinu harka keenya sirriitti dhiqachuu, nyaata keenya qulqullummaan qabachuu fi sirriitti qulqulleessuu, wantoota qara qaban waliin fayyadamuu dhiisuu, tumaa yookaan milikkitoota adda addaa akka taatoo warra jedhaman kan adda addaa qaama keenya irratti gochuurraa of qusachuu, walqunnamtii qaama saalaa daangaa hin qabne fi of eeggannoo hin qabne irraa of eeggachuu, talaallii vaayiresoota dhibee kana namatti fidan fudhachuu, talaalliin isaanii waan jiruuf keessumaa kan akka hepatitis B kun biyya keenya keessatti baay'inaan laatamaa jira waan ta'eef isa kana fudhachuun gaariidha. Qorichoota araada nama qabsiisuu fi lilmeedhaan fudhataman fudhachuu dhiisuu, alkoolii dhuguu dhiisuu yookaan dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa alkooliin tiruu keenya akka malee waan miidhuu fi kan biraan qorichoota ajaja ogeessa fayyaan ala fayyadamuu dhiisuu, doozii ogeessi fayyaa ajajeen olis fudhachuu dhiisuudhaan tiruun keenya kan dhiitofne eeggannoo gochuu ni dandeenya jechuudha. Rakkoolee walxaxaa dhibee dhiita'uun tiruu fiduu danda'u maal fa'idha? Tokko, yerootti yoo yaalamuu baate godaannisaa'uu yookaan faayibiroosdi ta'uudhaan godaannisni kunis suuta gara godaannisa cimaa fi ulfaataa ta'etti yookaan siroosis isa jedhamutti ni jijjiirama. Innis gara kaanseriitti jijjiiramuudhaan rakkoo fayyaa ulfaataaf cimaa ta'e fiduu ni danda'a. Inni lammaffaan tiruun keenya dalagaan ala ta'uu yookaan fulminant hepatitis jedhamu yookaan liver failure jedhamu fiduu ni danda'a. Inni lammaffaan dhiita'uu tiruu ammee yookaan fulminant hepatitis jedhamu fiduu ni danda'a. Inni sadaffaan dhibee kalee yookaan glomerulonephritiis jedhamu hin fida. Narvaan tuqamuu sammuu yookaan enkephalopatii fiduu ni danda'a. Dhibeen tiruu kun egaa yerootti yoo yaalamuu baate rakkoolee walxaxaa hedduudha kan inni fidu. Inni shanaffaan dhibee dadhabbii, dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yookaan immoo portal hypertension jedhamu fiduu ni danda'a. Inni kan biraan infekshinii kan biraa yookaan immoo super infekshinii fiduu kan danda'u yommuu ta'u, dhukkubbiin dhiita'uu tiruu kun bulaa kan ta'ee fi kiroonikii kan immoo fayyuu hin dandeenye yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf akka hin fayyineef sababii ta'uu danda'u illee uumamuu ni danda'a jechuudha. Egaa rakkoolee walxaxaa kana yerootti yoo yaalamuu baatee fi gargaarsi barbaachisaa ta'e yeroo kennamuudhaaf baate du'a fiduu ni danda'a yookaan immoo lubbuu namaa gaaga'uu ni danda'a jechuudha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa kan waa'ee dhukkuba simbiraa asumarratti nugaa yaada gaafiif waan siniin galle gaafadha. Itti dhiyaadhaa miidiyaa fayyaa keessan kana laayikii fi sabiskiraayib gochuudhaan itti fayyadamaa fayyummaa keessan sirriitti eeggadhaa isiniin jenna galatooma.